Abdii Raggaasaa yeroo dhiyootti fuula isaa wajjin viidiyoo kan isinii waraabnu ta'a. Hawaasa keessaa nama foon muranii itti maxxansu yoo barbaachise narraa muraa itti maxxansaa jedheetu jira. Guyyaa dhiyootti kan fuula isaa wajjin viidiyoo isinii waraabnu ta'a. Hawaasni kan kee wallaahi wabillaahi nama yoo foon ka muramee itti maxxanfamu taate foon kee ciraate abdiidhaaf godhaa warra jedhee jira. Abdiin ammaaf haalli inni keessa jiru fuula isaa viidiyoodhaan arguudhaaf nuuf hin ayyamuum garuu yeroo xiqqoo boodam haala inni keessa jiru ni agartu jechuudhaan abdiin fayyuudhaaf abdii akka qabuum obboleessi keenya Heydar abdii bilisummaa dubbatanii jiru. Abdiin fooyya'aa jira jechuun gargaarsa keessanitti hin haajamu jechuu miti. Eeyyeen abdii yeroon inni gargaarsatti haajamu amma ta'uu ni hubattan jennee amanna. Hiriyaa isaa kan akkaan isa dhiyaatuufiim deddeebi'ee isa biratti argame haala inni keessa jiruufiim akkaataa inni keessa jirullee nuungaa kan tureem obboleessi keenya Heydar abdii bilisummaadhaa akka dubbataniittiim yeroodhaaf ani gara haajaa kiyyaa kan dirqama natti taateef jecha biyya biraa deemuuf hin deemam. Hawaasni keenya Abdii Raggaasaa akka isin jaallattan agarree jirraa isa biraa akka hin dhabamne amaanaa nuun jedhaniiru. Nama foon muranii itti maxxansu yoo barbaachise anarraa muraa itti maxxansaa jedheetu hawaasa keessa jira jechuudhaan hawaasni keenya hangama keessa jaalatullee dubbatanii jiran. Hanga baadiyyaalee Oromiyaarraa bilbiluun abdii iyyaafachaati jiran. Hawaasni keenya abdiin akka gargaaramuuf yaaliin isin gochaa jirtan ni mul'atam. Biyyoota Afrikaa, biyyoota Arabaa fi biyyoota Faranjii warri jirtan kan abdii wallaansisuudhaaf jecham tattaaffii gochaa jirtan hundinuu jabaadhaa isiniin jennam. Abdiidhaan ni fayyitam. Akka duraanitti isin ni deebita jennee abdii isatti horaatii jirra. Abdiin akka fayyus inshaallah rabbirraam inshaallah fedha rabbiitiin abdii hin kutannu. Isinis gargaarsa keessaniin nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jennam. Abdiidhatti abdii nuuf horaa isiniin jennam. Abdiin obboleessa keessanii, abdiin dhiiga keessanii, abdiin qoricha jibbitoota muslimaatiif, abdiin wallaansisuun haasitoota abdiidhaan baga gubate jedhaniim jibbansa isaaf qaban lafeerraa ibsachaa turan sana abdii kutachiisuudha. Jaalala isaaf qabnutti agarsiisuun hamilee abdii haa jabeessinu isiniin jennam. Abdiin ni fayya inshaallah bi'iznillaahi ta'aalaa.